Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii jirra baga jiraatan hundi keessanuu. Egaa har'a hayyuu qabadhee dhufeera. Hayyuun waan isheen jettu walumaan dhaggeeffannu. Dhageessa. ሰርፕራይዝ አሁን ይዤ የመጣው ሱመያዬ እኛ ሰዎች ችግር እስኪደርስብን ድረስ የሰው ችግር አንረዳም። ማለትም ሰይድ ሶስተኛ ሚስት ሊያገባ ሲል እኔን ሳያማክረኝ እዛ እየሄደ ይመላለሳል። በአንቺ ምክንያት እያደረገ በአንቺ ሰበብ እያደረገ ሱመያ እንዲሆና ሱመያ በዙታ እያለ አንቺን እያሳበበ ወደ የመን እየሄደ ይቆያል። አነማ ሱመያ መነዴሜ ይፈመጋፈ ማታቆ isinin gaafachaa jira hordoftoota koo jechuudha. Akkam jirtu hordoftoota koo maaliif anaa fi Sa'iid daa'ima osoo hin godhatiin osoo waliin hin jiraatin waggaa tokkoyyuu osoo hin jiraatin jaartiin sadaffaan maal gooti? Haa fuudhu garuu homoon hin jiraannedha. Osoo waliin hin jiraatin jaartii sadaffaan fuudhuu jechuun maal jechuudha? Haa ta'u ishee anatti himu wanni dhaga'e namarraa hin dhaga'e ganaa jaartii sadaffaa fuudhamu maaliifaan isittan hima Sumayyaa wanti kanaan dura sitti dhaga'amaa ture akka isa gattee deemtuuf akka isa jibbituuf kan si godhee ana fuudhuu isaa osoo hin ta'in baay'ee na jibbaa turte baay'ee dhamaa turte እና አነማ ሱመያ mana deemee dhifama gaafadhu uummata kun isinin gaafachaa jira hordoftoota koo jechuudha. Warroota ana dubbitan jiru warroota nagummaa kiyya barbaadan warroota naguusii barbaadan warroota akka haadhaa dhacinaa ijjachuu barbaadan Sumayyaa ani baay'ee natti dhaga'amu jira bakka ani ishii qarqaaruun barbaadan malatti jechuun ani yaa'u ishii qarqaaruun yaanni keessan maalidha እና Sumayyaa አሁን ልልሽ የመጣሁት ishii ኦሮምሻዋ እንዳንደይፍ አሁን ልልሽ የመጣሁት Sumayyaa እኛ ሰዎች ችግር እስኪደርስብን ድረስ የሰው ችግር አንረዳም። ማለትም ሰይድ Dhageessanii jirtu jedhee yaada xiqqoo si dhageessiseera sagalee hayyuullee. Hayyuun rakkina namaa gaafa rakkinni mataa keenyarra ga'e malee rakkina namarraa hubachuu hin dandeenyu kan isheen jette jechuudha. Kanaaf sa'aatii inni ishee gatee naannoo fuudhe sanatti isheen illee rakkina guddaa waan guddaa keessa turte na abaaraas turte waan baay'eellee naan jechaa turte kanaafuu dhiifatama guddaa jettee jirti. Mana diresii deemee dhiifatama nan gaafadha daawwattoota koo Sumayyaatiin kan isheen jettee gaaffii gaafattu jechuudha. Maaliif na abaarti turteettasii waan baay'ee naan jechaa turteettasii kanaafuu rakkina tokkommoo waan tokkommoo yoo namarra ga'e malee namni namaaf hin hubatu wanta ta'eef inni sirra ga'e narrallee ga'ee jira wanta ta'eef ati akka kana turte amma reefuni sii bara Sumayyaa kan isheen jette jechuudha. Viidiyoo ishee argitu jedhee yaada dhugaa dubbachuu fi wallaahi waan namicha sanarra mudate tokko boru na mudataa jedhanii yaaduun bareedaadha. Garuu namni keenya gizee tokko eddee keessa galee argeetiyyuu namaa hubataa jechuudha. Namumti kamuu akkasumadha. Waan sana keessa galee ka'eetiyyuu deebi'ee namichi sunillee akkas ture lakkaa kan jedhutu itti dhufaa jechuudha. Har'a hayyuun illee kun akkuma kanaati jechuudha jecha isheen jette. Kanaafiyyuu mana ishee dirasii deemee dhiifatama gaafadha daawwattoota koo dhugaa dubbachuu fi isheetiin sababa godhatee Sa'iidoon Yemen deema isheen barbaada jedha garuu kan inni deemuuf jaartii sadaffaafidha. Maaliif otoo natti himin fuudhee anatti illee himne fuudhasaa nama biraarraa kan hin dhaga'ee jettee jechuudha. Maaliif fuudhaayyuu miti haa fuudhu yoom na wajjiniin jiraateeti yoom waliin jiraanne yoom teenyee akka namaa waliin haasofnee jireenya keenya oofannee na wajjiniin yoom yeroo isaa dabarseetiyyuu jaartii biraa barbaacha dhaqee kan isheen jechaa jirtu jechuudha hayyuun amma.
malee maaliif fuutaa miti. Garuu immoo sababa inni godhatee deemu Sumayyaadha. Garuu inni Sumayyaaf deema miti, kan inni deemu jaartii ishee sadaffaafidha. Lolli keenya guddaanii Saayidoo wajjiniin lola gara biraa miti. Wayii Sumayyaa barbaachas miti. Wayii sababa inni otoo natti min fuudhee maaliif nama biraarraan dhagee akka inni fuudhes nama Sumayyaa barbaadu fakkaateeti jaartii ishee bira jira. Amma Sumayyaan achi hin jirtu. Sumayyaan kan jirtu asii maal fuudhaa achiitii kan isheen jettudha. Kanaafi aniif Saayidoo lolli keenya malee sababa Sumayyaa barbaacha deemee miti. Sababni keenya guddaanii jaartii sadaffaa maal yoom na wajjiniin jiraateeti jaartii sadaffaa barbaacha dhaqee inni kan isheen jettee jechuudha. Kanaaf Sumayyaa waan sirra gahe hunda amma narra geenyaan sii baree miidhamteettasii na abaarteettasii namoonni baay'eenis immoo sababa isheetti waan baay'ee na jechaa turtanii warri na jibbitanis warri na jaallattanis dhiifatama jettee jirti. Maaliif natti hin fakkaanne reefiyyuu keessa galee arge waan hundaa yoo ta'eefi madaa Sumayyaa sana amma reefan argeefii jira kan isheen jettu jechuudha. Kanaaf Sumayyaa dhiifatama naa goota, mana kee dhufee dhiifatama guddaa si gaafadha. Warri na jibbitan warri hundinuu asumarraan illee dhiifatama kan isheen jettudha. Gubaa sana argee jira anillee. Saayidoonii yoom na wajjiniin jiraateeti maal immoo narraa dhabeeti inni jaartii sadaffaa fuudhuu dhaqee yoomuma waliin jiraanne yeroo keenya dabarsineeti kan isheen jette jechuudha. Kanaaf gubaan Sumayyaa amma reef natti dhagahama. Waan isheen dabarsaa turte waan isheen keessa turte anarrallee geenyaani Sumayyaaf baree. Kanaafuu Sumayyaa dhiifatamaa kan isheen jettu jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama dhibaa. Wallaahi hayyoon akka kanatti kanuma deebitee kana jechuuyyuu jetti jedhee yaadeen beeku. Amma immoo waan abdii kutte natti fakkaata. Akkuma argitan qubee harkarraa sabiraayis jettee jirti. Saayidoo irraa yoom nikaa buusee Saayidoon jennaan immoo qalabatii gara biraa wayii sabiraayisii bira deemte isa hin barre. Egaa kanammoo wayii qubee kanammoo yeroo booda sinii deebi'ee dhufa. Amma wayii Saayidoo fi haasawuun dhufee wayii Sumayyaallee jettee jirti jechuudha. Akkuma argitan egaa Saayidoo deemnaan egaa biraa fidde natti fakkaata. Garuu immoo nikaan sun yoom irraa bu'ee Saayidoon nikaarraa buuse malee hin ta'u. Hayyoon amma kun akkuma argitanii sabiraayisiidha kunii jettee jirti. Tokko cabee tokkoon jechuu jirti. Tokko cabee tokko moo tokko kuni tokkoon jedhan akkasumatti fakkaata. Hayyoon yoo tokko deemillee tokko jettee jirti natti fakkaata. Qubee agarsiisaa jirti. Yeroo booda sinii deeba jetteetti garuu egaa nagaan haa deebitu jenna. Akka kanaan amma gubaa dur Sumayyaan gubachaa turte taraa isheenillee qammaste natti fakkaata. Kanaaf Sumayyaa dhiifatama. Sumayyaa gubaa keessi argee jira. Yeroo sanatti na abaartas waan baay'ee naan jettee jirtas kan isheen jettee jechuudha as baate. Maaliif ani maatii koo hundaa jireenya koo hundaa hunda koo obbolaa koo hunda dhiisee isa wajjiniin bahee eddee hayimaanotii kollee qayyaradhee isa wajjiniin ta'eeti deebi'ee immoo jiruu gaaf tokko na wajjiniin taa'ee biddeenuma gaarii afaanuma gaarii waliin haasofnee teenyellee biddeenuma nyaannee qabannee waliin otoo dabarsiin ciisee ka'u Yemen jedha eddee gara biraa maqaa dhaataa. Akkasitti waggaa tokko fidhee aniif inni kan isheen jettu jechuudha. Kanaafuu fuudha kana bira kan ga'e immoo yoom maan dhabeeti yoom immoo waliin jireenya keenya jiraanneeti yoom immoo haasofnee kolfinee akka nama tokko qabannee dabarsineeti jaartii sadaffaa barbaacha kan inni deemee jettee jirti. Kanaafuu Sumayyaa siin waan baay'ee jechaa ture anillee si arrabsaa ture. Si qeeqaa ture waan atiin oolte si oosheen jira. Inni lakkaa siin barbaacha miti. Inni jaartii sadaffaa fiiga siin sababa godhate. Kanaaf dhiifatama akkanaa gootu abdii qabaa kan isheen jettee aansa ishee dabarsattee jechuudha.
dhuguma rabbii wallaahi jechi kanas qabanii kanas gadhiisuun kanas qabanii kanas gadhiisuun faayidaa hin qabu ture. Egaa Saidoon Sumayyaan akka jettetti haninni fuudhee fi qorachuuf deemte kanaan dura jedhan gizee deemtellee akka jettetti ishumatu fuudhee jedhellee Sumayyaama. Deebitee immoo Sumayyaan illee fuudhitii kana irra ga'ee jira. Inni fuunee sobadha kan jettu Sumayyaan jechuudha kanaan dura. Hayyuun immoo taraa ishee immoo inni fuudhee jira amma. Sumayyaan as jirti inni achi maal fuudhaa? Soba durayyuu Sumayyaa barbaada miti. Ishee sanaaf deemaa jira kan isheen jettu jechuudha. Lolli keenya guddaan sababa kanaattidha. Nama na jaallatu nan jaallanne wajjiniin fiiguu hin qabu. Of ta'uu qaba, of ilaaluu hin qaba. Maaliifi ani durallee nama nan jaallannetti ofii koo kufee ofii koo of salphisee ofii koo kana of godhee namni waan na godhe hin jiru natti fakkaateetiin wallaalummaa kooti kan isheen jettee jechuudha. Kan narratti barumsa fudhadha. Kan sin faana hin fiinne wajjiniin hin fiigina. Kan sin hin barbaanne hin barbaadina. Akka koo hin ta'inaa kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Baay'ee of bartee jirti amma hayyuun akkuma jette. Kanaafuu nama baay'ee dhabee jira ani of biraatii jette. Yaasuun illee wallollee yaasuun wal oodaa jirra yaasuu wajjiniin illee waliin haasaan jirru walitti dubbachaa hin jirru jette. Saidoo wajjiniin silaa lola keessa jirra lola qewwixii keessa kan nuti jirru jettee jirti jechuudha. Nama of biraayyuu hin qabu ani kan isheen jette jechuudha. Wallaahi gubaa nam tokko dhuguma isheeti. Yoo madaa namicha sanaallee yoo ofii argan malee akkamiin namaa hubata mare akkatti namaa hubatamuu qabu yoo argan malee jechuudha. Kanaaf isheen amma taraa ishee Saidoon fuudhee gizee jedhanii akkama Sumayyaan gizee duraa maraattee gubatte jechi Sumayyaan toma ta'uyyuu baatee bilsii deebisti garuu keessi ishee gubataadha. Waan baay'ee kana jettee miidiyaatti baatee waanuma bilsii deebisuurra kan hafe waa biraa hin jetteellee hin qabdu Sumayyaan jechuudha. Hayyuun immoo sababa sanaatiin gubaa isheen dur keessa turte amma reefitti dhaga'aniiti fakkaata. Maaluma jifuudha maaluma jimmoo natti hin himneedha inni isheen akkas aarte natti fakkaata. Aarii Saidoon immoo ammallee Sumayyaa dhiisuu barbaacha ishee bakka isheen kunte bu'ee manuma barbaada kan jedhee yamanitti dafee ofirra deebi'e jechuudha. Amma Sumayyaan kan jirtu Finfinnee keessa kan inni jiru ammallee Saidoon Yemaniidha. Sobaa fuudheetu jira kan inni jedhu jaartii sadaffaa fuudhee jira jettee akka kanaan aartee jirti. Viidiyoon koo asumatti dhaabbataa jira nagaa tura. Siniin